Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nagaan keenya kabajaa bakka isin jirtan maratti isin haa ga'u jechaa qophiin keenya ammas barnootaa jedhu jalqabee jira. Egaa qophii keenya har'aatiin ammoo gara aadaattidha kan nuti fuulleffanne. Aadaa keenya amman beeknaa kan jedhu wal gaafachuudhaan kan nuti waliin turru qophicha qopheessuudhaan kan isin faana turu ani Lubee Girmaa ogeessi kaameeraa keenya ammoo Firaa'ol Abrahaamidha. Aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jallee isin affeerranneerra. Tole, gaaffii koofeeyyamaa wanta taniif ulfaadha maqaa keessan? Maqaan koo Mul'uun Abdiisaa jedhama. Lammaan jedhama. Dirribii Tasfaayin jedhama. Balaayin jedhama. Maqaan koo Darajjii Margaan jedhama. Shinooyyeen maalidha? Shinooyyeen sirba masqalaati. Dubartoota sirba. Akkamitti sirbama? Shinooyyee qaamee masqalooyyee jedhanii sirbamu. Shinooyyee kana dubartoota akkamii sirba? Warra heerumuu dhagaan jechuun dubartootuma ta'anii kan hin heerumne warra gaa'ilaa qaqqaban. Warra dubara qaqqaban gaa'ilaa qaqqaban qofatti sirba? Hayyee. Itti amantee isatti? Yeroo mara gaafirrattis gaafa gaafatamanii dubartootuma geessutu sirba kana sirbaa gaafa sana ilaalamuu dandeessi waan jedhamudha keessatti. Akka dubartootaatti immoo dubartoonni hunduun sirboo jedhan hin beeku garuu. Shinooyyeenis yeroodhuma inqixaaxashii keessattuu goobee dhiiratu sirbaa. Shinooyyee immoo dubartoonni yeroo inqixaaxashii qunni buqqifatanii sirba sirbanidha. Mee akkamitti sirbamaa yeroo akkamii immoo sirbama? Keessattuu kan shinooyyee kan goobee yoo fudhannee jenne eenyurraa kaaseen sirbama yeroo inqixaaxashii irraa kaasee amma masqalaattiin sirbama naannoo keenyatti. Kan immoo shinooyyeen amma qaammee keessaa kaasee jechuudha yeroodhuma qaammee keessaa kaasee amma silaayinyuun ba'uttiin sirbamuudha. Shinooyyee warri heeruman sirbuu hin danda'u? Shinooyyee ijoollee hin heerumneedha caalatti hin heerumneedha kan sirbanii darbee yoo eenyu jedhe malee ijoolleedhuma dubaraa yookaan shamarran hin heerumneedha kan sirbani. Shinooyyeen kan durbitti sirbitu. Kan dubartoonni gizee ayyaana sirban. Ayyaana isa kamirratti sirbu? Qaammee. Ayyaana qaammee kan itti sirban shinooyyee. Shinooyyeen kun yeroo akkamii sirbama? Maal jedhamee sirbama? Maal jedhamee sirbama? Maskaramii tokko dubartoonni ayiraa deemanii faarsan mana deemanii qunni darbanii raawwatanii isaan alatti kaza baqaa sirbanii raawwatanii ba'an qunni kennanii. Maal jedhanii sirbamee na yaadachiisa waan isaan jedhanii sirban keessaa tokko. Amma fakkeenyaaf ana hoggana faarsan sin gargaara yaadeste. Diaalee sooriyaa daaroo garraaree shaan urgaa'ee birraaree shaan urgaa'ee jedhanii na faarsan ana. Ishi si namatu sitti sirbuu dhufanii si faarsuu dhufanii maal jedhanii si faarsu? Yaayeni. Injiru naannoo keenyatti waan naqeef. Mee gaafa shinooyyee kana sirbanii dubartoonni maaliin qophaa'u maal fa'aa uffatu dhaabbataa dhufanni isaanii maal fa'aa uffatanii sirbu? Biyya keenyatti akka aadaa keenyatti kafana aadaan uffatu nullee aadaan uffannaa kafana aadaan uffannaa sirbanii mana namaatti hin deemnaa wajjin taphannaa irra gannaa isaan alatti gizee karaa fageenya yoo deeman wadaajii hin qabna. Shinooyyee sirban isaan alatti wanni godhamu hin jiru. Ati immoo waatti dabalisan ni jedhata. Akkasuma garuu haaluma tokko ta'ee qunni baatanii deemanii dubartoonni dhiironni immoo isaan duukaa hin deemu jechuudha. Sirba aadaa Oromoo keessatti shamarran yeroo ayyaana waggaa jijjiirraa baraa irratti sirbanidha. Mee akkamitti sirbu shinooyyee kana akkamitti qophaa'u? Shinooyyee kana akkuma beekamu kan dubartootaati waan ta'eef sirbee hin beeku. Kanaaf hin beeku jechuun hin danda'a. Dubartoota akkamiin sirbuu danda'a shinooyyee immoo? Shinooyyee kan sirban yeroo baay'ee dubartoota hin heerumiin isaantu sirba. Kanaaf shamarran jechuudha.
sirba goobee jedhamu dhageessanii beektu goobee jechuun maal jechuudha? Goobee jechuun sirba yeroo keessattuu masqalaa naannoo Inquxaaxashii amma masqalaattiin dargaggeessanii sirbamudha. Goobee dargaggeessa akkamiitu sirba jechuun umuriidhaan? Umuriidhaan baay'inaan dargaggeessa hin fuune keessattuu gaala qaqqabee hin fuune warri fuudhes darbee keessatti ni hirmaata garuu irra caalatti warruma hin fuune warri fuudhes keessatti ni hirmaatanii numa sirbu. Warri fuudhan sirbuu hin danda'u? Baay'inaan garuu ijoollee isaan hin fuune darbee naan keessatti hirmaatan mul'ata. Shinooyyee warri heeruman sirbuu hin danda'u? Shinooyyee ijoollee hin heerumneedha caalatti hin heerumneedha kan sirbanii darbee yoo eenyu jedhe malee ijoolleedhuma dubaraa yookaan shamarran hin heerumneedha kan sirban. Goobeen sirba masqalaati. Isa goobee nama akkamii sirbaa? Goobeen kun immoo akkamitti sirbamaa? Goobee jechuun dargaggoota sirbasa. Dargaggootuma jechaan gaweessu. Isatu sirba. Goobee gaafa masqalaa. Akka biyya keenyatti garuu yadureessa koo jedhanii sirbanii. Yadureessa koo adurreen dhalte isheen galgalaa naam jedhana. Yadureessa koo. Ayyee. Reettii koo. Ayyee. Adaraa ilmoo. Ayyee. Jaalattu adaraa ilmaa isa jaalattu adaraa biyyaa isa jaalattu masqala birraa sumaafaniyyaa jedhama. Goobeen kun maal ibsaa? Goobeen maqaan jedhu kun immoo maaliif mogga'e sirba kanatti? Goobee jechuun akka goobee jedhanii hiika gaafatti laatanii korma goobaa tokkotu ga'a jechuun bara baraan masqala ifattinna gaafa baatu bara birraa sana keessatti goobee jechuun goobee gahe dhaqqabe birraan bari'ee abaaboon goobee minaamin jedhanii sirbu. Isa akkasitti yaada ga'an hiika kan hin kennuuf isaan. Goobeen bu'eerraa bu'ee torbanitti jiru hin jammarra kazaan goobee qaduu deemnu sirbinaa irreechaan keenyaa fi qarshii amma nu kennan irraa fu'anna. Kazaa bakka aduu bu'ee guyyaa tokkotti walitti mijeessine waan tokko binnee raawwanne walitti gurmoomne bakka intin mirriqaata goona. Atoo goobee akkamitti ibsita? Goobee oguma shana san keessa ogaa wantinaan jiru san achitti hin taphatanii birrii illee fudhannaa jechuudha inni asaan. Bakka. Goobee sirbaa turte miteet? Maal fa'aa jettanii sirbitu? Meesii jalaan qabaannaa jedhu. Anillee baay'isee sirbini asan ture. Yaa yeroo machi turte biyya turte? No sirbinu ani ofii kooti sirbee doon ta'e warri jajjabaan gisee sirbanii nagee ani gisee maatiin biyya ture. Goobeen uftee yadureessa koo jabbilee yaalaa karra nuubanii. Yadureessa koo. Tollee simbira maal jedhanii sirbu? Keenyallee akkasuma goobeen uftee yadureessa koo jabbilee jalaa karra naabanii. Goobeenis kan dhiirri sirbu ta'ee innis jijjiirraa waggaa irratti bara haaraa irratti kan sirbamudha. Sammuu dargaggootatu sirbaa jechuudha. Hiikaan goobee jedhu kun maaliif kennameef dargaggoonni akka sirbaniif jechuudha maqaan hiikaa goobee kun? Egaa bakkaa bakkatti gargari anamma goobee kana yeroo baay'ee miidiyaarraan dhagaa godinaalee Oromiyaan qabdu keessa naannoo Shawaa Kaabaatti kan sirbamu. Kanaaf hiikasaa akka carraa ta'anii naannoo sanas miti waan ta'eef hin beeku. Naannoo sana qofatti argama immoo goobeen kun naannoo kamitti sirbama? Bal'inaan Shawaa Kaabaatti kan inni miidiyaadhumaanis kan beekamu. Nama fakkeenyaaf kan Shawaa Lixaati kanaan waliin qabatu. Iyyooyyee jedhama immoo gara keenyatti. Iddoo biraatti immoo akkuma ammaa goobee jedhamu gara keenyatti iyyooyyee jedhama. Kun Inquxaaxashiitti yoo ta'u yookaan ji'a fulbaanaa isa calqabaa irratti jijjiirraa baraa irratti yoo ta'u naannoo masqalaa irratti immoo eebookeedha. Kanaaf bakka bakkatti gargari waan ta'eef gaan beeku jechuun hin Wadaaji waan jedhamu dhageessanii beektu? Wadaajiin maalidha?
dhaga'ee nan beeka garuu naannoo keenyatti hin jiru waanta ta'eef naannoo kaaba shawaattiin kun eenyu kan jedhu baay'ee amma kana waa'ee isaa ibsuu hin danda'an. Waanuma beektan amma wadaajii amma beektan naa himaa. Baay'ee waan hin beekne himuun baay'ee barbaachisaa miti. Keessattuu miidiyaadhaan innaa dhageenyu naannoo kaaba shawaattiin dargaggeessiif dargaggeettiin yookaan dargaggeessiif shamarreen tokko akkasumattiin wadaajee jedhanii eenyu biraa otoo waan biraa keessatti hin galin akkasumattiin kan waliin dabarsan ta'uu miidiyaadhaaniin nan dhagaa yaa'u karameellaa biteefiin kennee shaashii biteefii kennee akkas wal dhungachuudhaan waan akkasiiti waan dabarsan ta'uu odeeffannoo qaba. Wadaajii jechuun namni tokko dubartii geessuu tokkoof dhiira gahaa tokkotu wadaajii baafata. Baafachuu jechuun immoo hiriyaa baafachuu, hiriyaa jaalalaa baafachuu jechuudha. Wadaajii jechuun hiriyaa jaalalaa jechuudha. Isaan lamaan gaafa walii galanii wadaajiin sun immoo kan bahee taa'u dursa dura waliin dubbatanii taa'aniit deebisanii immoo garuu isaan gaafa ayyaanaa kana wadaajii ishee faana wal arguu fi minaan jedhanii dubbatu. Ayyaana yeroo ayyaanaati jettee wadaajiin kun yeroo ayyaanaa keessaa yeroo kamidha kan inni beekamu? Yeroo keenya irratti afoo masqalaa fi masqala barii yookiin immoo torbansaatti torban adaaba yookiin immoo gaafa irreechaa yookiin immoo gaafa adaabinnaa kan jedhan jira akka naannootti haasaa naannoo irratti adaabinnaa jedha. Adaabinnaa jechuun namni tokko masqala gubbaa irratti hin dabarsa miti daaraa qabannaan kan jedhu jira guyyaa isaa lammataa irratti. Torbansaatti immoo adaabinnaan gabaaboo gaafa sana wadaajii ofiitii waan bituu qaban bitu. Ole jarri waliif wadaajii kun immoo maal waliif bitume? Qubeellaa harkaa walii bituu, kan mormaa walii bituu, waan yaadannoo ta'uu qabu walii bituu danda'uudha. Akka yaadatti jechuun waan yaadannoodhaaf itti fufuu danda'uudha malee calluma jedhanii waanuma arganii harmeellaa soo walii bitanis innis yaadannoo ta'uu danda'a. Garuu gaafa akkana kana naa godhe jechuudhaaf yaadannoon sun harka ishee yookiin morma ishee irratti argamuu qaba. Isaadha. Wadaajiin shamarran hin heerumne dhiirota hin heerumne hin fuuneen waadaa walii galanii kan aga gaafa cidhaatti walitti dhufeenyi biraa kan hin jirre akka hiriyaatti kan waliin jiraatan jechuudha. Wadaajiin qabdaati. Ani egaa akkuma siin jedhe naannoo keenyatti bal'inaan hin beekamu. Ani abbaa maatiitis kanaaf hin qabu. Booqaa birraa jechuun maal jechuudha? Booqaa birraa jechuun egaa waqtiileen jiru waqtiin gannaa jira ganna keessa baamee darbamee yeroo birraan bari'u jechuudha. Birraan bari'unnaa jennu baatii fulbaanaa keessattuu booqaa birraa kan jennu ganna baatii agayyaa keessa ganna lamaan adoolessaaf agayya keessa dabarree gaafa gara baatii fulbaanaatti baanu booqaa birraatti baane jedhe akkasittiin hubata Oromoon. Booqaa birraa jechuun ganna bacaqii gannaa keessaa baate gaafa aduun baatee abaaboonii mul'attee hundi isaa birraan bari'ee jechuudhaaf booqaan birraa isa jedhameeti yaadama. Birraan bari'uu isaa ibsaa jecha booqaa birraa jechuun ibsa birraan bari'uu sanaati. Gaafa birraan bari'uu hargama booqaan birraa baga booqaa birraatti baatan jedhanii wal eebbisumni namoonni ganna bacaqii baatanii booqaa birraatti siin baasee jedhanii wal eebbisu. Akkasuma immoo ganna bacaqii sana keessaa baate gara booqaa birraatti ba'uu jechuun ifa arguudha. Ifa jechuudha booqaa birraa jechuudha. Booqaa birraa jechuun baay'isee achiin turre waan ta'eef hin beeku. Yaalimee booqaa birraa maal sitti fakkaata? Booqaa birraa hin beeku. Masqala irra natti fakkaata. Booqaan masqala irra waan immoo birraan innaa bari'ee natti fakkaata masqala. Maaliif booqaa birraa jedhame? Jechuun ganna keessaa gara birraatti waan bari'eef natti fakkaata. Booqaa birraa jechuun akka aadaa Oromootti inni kunis iddoo baay'eetti ni beekama. Ganna gurraacha baatanii booqaa birraa baga geessanii jedhama. Suni kan inni jedhamuuf akkuma beekamu gaa ganni baay'ee waqtiiwwan jiran keessaa waqtii ulfaataadha. Rooba guddaa qabaa dukkana jechuun hin danda'ama jechuudha. Kanaaf yoo jijjiirraa baraa irratti immoo birraatti ceeta. Roobatu hir'ataa dhufaa bishaantu qannasaa dhufaa namni illee kan dur walitti deemuu dadhabee ganna rakkataa bahee firri wal dhabee ture carraatti wal argu walitti deemu
ifatti ba'u jechuudha. Kanaaf booqaa birraa baga geessanii kan jedhamu baga ifatti baatanii dukkana gannaa keessaa baatanii ifatti baga baatanii jechuudha. Sirba tokkotu jira. Siddisee siddisa birraa. Sirballee baay'ee eenyuun jedhu. Yeroo jedhamu nageenye siddisee siddisa birraatti aanee kan jiru walaloo mannaa jedha. Lakki baay'ee sirba kanarratti illee eenyuun jedhu. Siddisee siddisa birraa. Yaa ibsituu akka yaa siddisee siddisa birraa ibsituu Imbooniin kottu wal barraa jedhama. Kootiya siddisee. Siddisa birraa ali dhiifama naa godhi garuu nan yaala jechuun gaafa akkanatti toonitti yaadin bahee ta'eeti malee nan yaala sirba tokko tokko. Sagaleen kee baay'ee bareeda. Sirba ammaarra deebiinaa sirbi. Siddisee siddisa birraa yaa ibsituu akka falkanii imbooniin kottu wal barraa sarraa. Gaafi koffee. Waan ta'eef malee gaafan qophaa'etti waan barbaadeetan miidiyaa akkasii irratti namoota waliigaltee waan qabuuf meebii gara fuulduraatti ol lubbuun keenya jiraate. Siddisee siddisa birraa. Imbooniin kottu wal garraa. Sagaleen keessaniin bareedarra naa deebi'aa jedha. Siddisee siddisa birraa. Yaa ibsituu gocha guyyaaf halkanii. Imbooniin kottu wal barraa. Du'i malee sinis warraa. Siddisee siddisa birraa. Tole gaaffii koo fayyamama waan ta'aniif ulfaadha. Galatoomaa isinis. Baay'een galateeffadhanis isinis na gaafachuu keessaniif galatoomaa. Ayyee atillee waan naaf hirte baay'ee galatooma. Ulfaadha ishee. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtii waliin taasisne keessatti qophii keenyarraa barattaniitu akkasumallee ittiin bohaartaniitu jenneetudha kan nuti abdii qabnu. Gaaffii gaafachaa turre keessaa muraasa deebisuufidhaan yaala. Gaaffii tokkoffaa gaafanne irratti shinooyyeen maali jenneetudha kan nuti gaafanne. Shinooyyeen egaa sirba shamarran hin heerumneen sirbamu yeroo ta'u sirbi kun ammoo qaammee keessa sirbamaa jechuudha. Akkamiin sirbama isa jedhu irratti egaa shamarran dursanii qophaa'uudhaan mataa isaanii adda jallee dhahatanii uffata aadaa uffatanii karaa garaagaraanidha kan isaan dursanii qophaa'anii jechuudha. Lammaffaa irratti ammoo goobeen maalii jennee gaafanne goobeen egaa sirba yeroo birraan bari'u sirbamuu fi gareedhaan sirbamudha jechuudha. Sirba goobee kanarratti egaa barri haaraan kuni bara nagaa akka ta'uufiidhaaf itti sirbanii dabalatas immoo nama lubbuudhaan isaan bukkee hin jirre yeroo itti mararsiifatanidha jechuudha guyyaan goobeen itti sirbamu kun. Wadaajiin egaa dargaggeessii fi shamarri wadaajii waliin ta'an guyyaa itti dhungoodhaan jaalala isaanii walii ibsanii fi barii wal arguudhaafis guyyaa itti wal beellamatan yoo ta'u wadaajiin kuni kan inni gaggeeffamu guyyaa ayyaana cuuphaa sanarratti jechuudha. Afuraffaa irratti egaa booqaa birraa jechuun maal jechuudha jennee gaafanne. Booqaan birraa egaa yeroo bacaqiin gannaa darbee birraan bari'uudhaaf jedhu Oromoon yeroo wal eebbisu baga bacaqii gannaa dabartee booqaa birraa agartee jedhanii wal eebbisu. Kana jechuunis egaa ganna keessa galaanni guutaa firrii namooti wal jaalatan wal arguudhaaf fi carraan isaa bal'aa miti. Gaafa birraan bari'e garuu gammachuu isaanii yeroo itti wal ibsatan yeroo itti jaalala isaanii wal ibsatan waan ta'eef baga bacaqii gannaa dabartee booqaa birraa geessee jedhanii itti wal eebbisu jechuudha. Gaaffii shanaffaa fi inni dhumaan ammoo weelluu kana nuuf xumuraa jenneetudha kan nuti gaafanne. Weelluun kunis egaa siddisee siddisa birraa weelluu jedhu kana booda maaltu jira jennee gaafanne. Innis egaa siddisee siddisa birraa yaa ibsituu akka gucaa halkanii imbooniin kottu wal garraa du'i malee sinni sarraa
sirba jedhudha jechuudha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya aga ammaa egaa kana fakkaata ture. Nu daawwachaa nu waliin turuu keessaniif hedduu si galateeffannee torbee qophii kan birootiin aga walitti deebinutti nama torbanii nu haa taasisu fayyaa guutuu qabaadha. Barnoota ammas barnoota kanata hukaba kaayyoon oromoota barnoota ammas barnoota kanata hukaba kaayyoon oromoota barnoonni dhugaa ifirraa eegala aadaa hubachiisee seenas ni xinxiila of tuffii balleessa haamilee kufta kaasa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa ija jaame